bahar guyyaa san siifililli jittu wal quban qabdanii kitaaba naa qabadde jennaa kitaaba qabachuutti. Ani amala jaarsa kiyya sirriitti hin beeka daawwattoota kiyya. Maaliif sila xiqqoo kabaja akka haadha manaa bahar nan laalle akka haadha ilmaan isaa nan laalle kabajaa xiqqoo naan goone. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi wajjin keenya akkam nagee qabdanii jirtanii jajjabaatanii baga nu jiraattan jecha nutis alhamdulillah rabbil alamin fayyaa nagee qabna. Arraan tana fatiha maal qabattee dhuftee jettan. Arraan tana yaada xiqqoo wayiin isiniif saayinaas bahee dhugaadha. Dhiyoo tana viidiyoo takkaan isin maree ture. Viidiyoo sanirratti viidiyoo yaada bahariin xiqqoo bahariin ancitiin keessaa baasaa jedhan viidiyoo takkaan isin maree ture. Viidiyoo sanirra nama hedduutu na komattanii jirtanii dhugaadha. Bagana komattanii bagana gorsanii karaarra na deebistanii maaliif daawwattoota kiyya isin akka faamilii kee takka yoo ani balleesse badiirraa na deebistan jetiin yaada qaba. Yoo ani balleesse fatiha waan kun badiidhaan akkanaan jettaniin barbaada. Akkasitillee nin beeka akka gorsi keessan anaaf jettanii akka waa jettanis nin beeka daawwattoota kiyya. Garuu daawwattoota kiyya nama hedduutu fatiha bultii teessumaatu diigu jira siitu laaqu jira lan jechuu jirtanii daawwattoota kiyyaan dhugaadha. Bultiin kiyya akka diigamtu akka laaqamtullee hin barbaadu. Nam tokkollee ta'u bultii bareedduunsaa akka irraa faca'u akka diigamu ka barbaadu hin jiru nam tokko yoo ta'e. Maaliif bultiin jechuun taphaa miti. Akkasii dhugaadha. Anis waan dubbisan na kaasee jira daawwattoota kiyya naguma rabbi lafaa keeti waan san hin goone. Ani intala ilillii tana jibbaasii qabaaddeeti miti. Dhugaa intala Oromoo takka garuu waan isirraa na arsee waan isirraa hanaaqe tokkoon qaba. Maaliif jettan dhugaadhaan dhalaadha. Abbaa mana kiyya keessa teessee abbaa mana kiyyaa nin heerumaa akkaati irraa dadhalu jirtu dadhaluun barbaadanaan jetteeti kabajaa takka dhabaa xiqqoo qaanyii takka dhabaa nama na dura taa'ee jecha sannaan jee saniifin ilillii ila arraa hanaaqesii fi jibbaasii qabaadheeti. Maaliif sila xiqqoo kabajaa akka haadha manaa bahar nan laalle akka haadha ilmaan isaa nan laalle kabajaa xiqqoo naan goone afaan guutuu na bira teesseeti. Yeroo sanis waan naan jettee qabdi. Anis akkaatti irraa dadhalu jirtu irraa dadhaluun qabaa. Nin heerumaa yoo ati jaalatte jibbiteellee dirqamaan heerumaa na jettee turte. Garuu ani ilillirra waan na aarse waan na muufachise jechisanii maaliif xiqqoo kabajaa naan qabaanne. Sila kabajaa naa qabaatte yeroo san na dura teessee mana kiyya keessa booroo kiyya irra teessee jechisanaan jettu. Anis waan ilillirra hanaaqee waan ilillirra jibbe kanuma malee intala Oromooti fayyaa nagee qabdi bareedduudha intala xiqqoodha. Waan jibbuuf hin qabu abbaan yoo jaalate jechuu kiyya. Ani abbaan manaa kiyya yoo ililli jaalasii qabaate waan ililli jibbuuf takka hin qabu. Garuu waa takka jira daawwattoota kiyya. Ani waan na aarsuu jiru kabiraati. Guyyaa san dhugaa hojjetee baarraa hin baasa jedhan ililliin naguma rabbi kaatee mana kiyya hin dhuftu. Waatu jira. Ililliin baatti akka himaan wal quban qabnu bilbilaan na bilbiltee san dura dhiifama naan jettee akka nama tokkotti dhiifamni rabbiiti jee dhiifama godhee fi garuu waan hin jeen takka qabdi. Qabaan gama kiyya waan hin jeen takka hin qaba. Dhiifama si godhee obboleetti aanaafaati waan walitti nu dhiyeessuu hin qabnu. Balbala kiyya hin beekne qarqara keenya dhoobu bakki ati jiru. Bakki ani jiru hin bahin jeetin itti himeen ture daawwattoota kiyya. Dhiifamni sanuma dhiifama lammaffaan irraa barbaadee ililli mana kiyya dhuftuuf hin jiru. Dhiifama takka godheef dhiifamni karaa biti jee godheef na bilbiltee godheef lammata haaraatti dhiifama narraa barbaachisan maali? Waatu jiraan hin jiru kanuma. Dhiifama lammata barbaadu tam dhukkubsadee dhugaa. Duraan anaaf isi jidduu hariiroo jiraate na laalu yoo dhufte dhugaa rabbee na laalu dhuftee hin jaa. Garuu anaaf isi jidduu hariiroo akkasii hin jiru. Dhuftee fatee dhiifama naa godhi jechuu siti saniitu dubbii jala jira jechuutti jira daawwattoota kiyya jaaladdeeti. Akkas daawwattoota kiyya ililliin anaa dhukkubuuf na laalu yoo ka dhuftu taate mana kiyya ka beektu isii faariyaan taane garuu ni sodaadhe jettee hafiisaatti bilbilattillee san isaanii beeka saalamiin wal beeka akka itti dhuftee hafizaan illee badii jettee guyyaa meeqa guutuu narra boochee miila irratti na koftee dhiifama godheef. Hafizaan animmoo hafizatti aaran qabu. Hafizaan batiin qabdu. Hafizaan waan jaamtee dalagu jirti.
waan jaamte dalagu jirti garuu ani amma tasanii si balleessee fatee abbaa mana keetii wajjin dirqin abbaa mana kee dubbiitti gootee waa'ee ilillii kanaaf jecha dubbii gootee bultitee laaqin jechuu jirtan bultitee laaqin jechuu jirtanii hayyee ani dubbiin godhuuf taa'u gana akka taate akka dhuftee hafizaan fidduus ergamtee dhufte dhiifamni guutaa godheet finjira lammata dhiifama barbaaddee dhufne sanis haa taatu dhiifamas jeet finjira dhiifamni karabbiiti ani waan naaf daawwattoota kiyya ani jibbaa ililliin qabu akkuma sin jeetti ililliin kabajaan qabne silaa kabajaan haa qabaatte mana kiyya keessa teessee jaarsuma kiyya ilmooti hin taane baar jaarsuma kiyya nin heerumaa dirqitti heerumaa irraa dhaleetin si garsiisa naddaale dhaadinoo guddoo naaf si juttu jira malee ililliin waan biraa taateeti miti garuu bahar quban qabu haa jiru fedhu quba haa qabaatu sanisaaf rabbisaa wal beeka silaa baharaan amala jaarsaa kiyyan hin beeka amala isaan hin beeka bahar guyyaa san siif ililli jittuu wal quban qabdanii kitaaba naa qabaddu jennaa kitaaba qabachuu diti jaarsaa amala jaarsaa kiyya ani amala jaarsaa kiyya sirriitti hin beeka daawwattoota kiyya bahar waan hangam takkatti amantii qabaas ni hin beeka amantii naaf qabaas garuu dalaan sheexaana akka taate quban qabaa ji'us dhugaa sodaa kiyyaaf na dho'isuu hin danda'u fedhii jaalalillee qaate sodaa kiyyaaf niin fudha jechuun hin dhiisu sodaa miti kabajaan nu jittu jira garuu ani lilli quban qabu jechaa oolus haqni ni baha guyyaa beemoo waan jettanii sinumaa beeka guyyaan yaani rabbiin ni baasa haqa akkuma dhokotte akkontitti booda ni baati waan hundinuu garuu bahar silaa as dubbii lafaa toraa godhurraa ililli naa jaalatee maal fiddee naan jee waan takkan fidu inni jaalannaan ni jaaladhaaf akka fedhe baadagee taatus kabajaa naa qabaachuu dhabdus abbaan jaalannaan isaaf taanaan isaaf beekata anis akka naaf ta'uuf akka murteeffadhu anaaf beekata garuu ani waan na arsu jiru maana sobaa ilaa yoom wal sobna naaf inni waama ililli kanarraa ilaa yoom wal sobname amma dura wal sobne kutee hafuura fudhanne haariyaa dubbin ililli kaate ililli mana kiyyan maaliif dhufte jee lolitti hin jiru wal quba qabdanii jechuutti hin jira yaa daawwattoota kiyya guyyaa meeqaan bilbilaan sagalee siin dhagee hayyee tanis dubbiin godhu obsi fatiyaan rabbiin guyyaa haa ni baasa obsi jeetin useen taa'e guyyaa sanis laa sagalee illee dhagee jeetin rabshaa guddoon hin kaasa garuu dhaabbo dirqiin bultiti jetan dirqiin dubbii fufunaanite illaa qujeetin use dubbii gaggureetti sababa waan hin taaneef waan hin ta'e hunda kaaseetin isas jeeqee dubbiin kaasu jeetin dadhabe maaliif jaarsa kiyya abbaa mana kiyyaati jaalasaan qaba kabajaa isaatiin qaba nin jaalladharras borus maaliif abbaa ilmaan kiyyaati jaarsa kiyya waggaa meeqa hojii turre amala isaas akkasumatti hin beeka akka qalbiin ala baates hin beekaa bahar amala isaa jijjiiramurraa hin beeka amala duraan qabu bahar amala ammaan tana qabu addaa hin beekaa irraa namni tokko hin beeku narratti aanee bahar beeku hin jiru nin beeka amala isaa hangam takkatti amalli isaa na jijjiiramtee hangam takkatti bahar qalbiin ala baatee anaaf beeka anaatu hojii jira waggaa meeqa waggaa dheeraa hojii jira waan iyyuuf jiru waan dubbachuu jiru daawwattoota kiyya bahar akka duraan miti amalli isaa jijjiiramee gizee fedhes ala turee dhufa sa'aa takkaa bahar ala turee hin beeku amma bubbulee ture ala turee dhufa yeroo bilbileefis bilbila yeroo meeqaan isin himeetiin jira sagalee licinaa dhageetiin jira tana ittiin kakaddaan mataa kiyyaaf anaaf rabbii watti wal dhabaame waan hin jirreef maaliif rabbii kiyya wajji wal dhaba engaddas waan hin quraana itti niin fidaa jeeniifis daawwattoota keenyatti naarina quraanni kilmaa rabbiiti waan kilmaa rabbii jechi rabbii caalu addunyaa irratti takka illee hin jirtu silaa bahar dhugumaan qulqulluu ta'ee intala kana hojii walii quban qabnaan jee ifitti amantummaa qabaate kitaaba san naaf qabata
nin amanas ni beeka naani kitaaba sanin naaf guutuudha sila naaf akka ta'e bahar anis akkasitti qalbii takkaan hin ta'a. Akkasii daawwattoota kiyyaa nama hedduutu akkamitti kitaaba rabbii qabadhu jettanii jechuu jirtanii dhugaadhaa kitaabni rabbii ani kitaaba rabbii waan naa caalaan jiru kitaaba rabbii san sila naa qabate amanee waan akka jidduun jiru jeetiin akkasitti murteessa. Inni waan ta'eef isaa beeka sila ni beeka amala kiyyaas akkasii kitaaba rabbii san naa qabatu waan kitaaba rabbii caalu addunyaa kanarra waan takka hin jiru. Kana wanti waan fidee maali? Jijjiiramaa isaati. Isaatu jijjiiramu jira. Amalli isaa jijjiiramu jira. Sanirraan hin shakkin tun naddufte. Malee duraan dachii nagee maaliif hin shakkin? Warra tokko tokkos suma hayyamee har'a maaliif loltaa illi maal taatee jechuu jirtan. Isinii meetiin jira inni waan taatee takkan qabdu. Garuu kabajaa naa dhabuu siitis kabajaa dhabuu siititu isii akka irraa hanaagu akka isii jibbu na godhe. Kabajaa naan goone silaa kabajaa naan goote akka nama tokkotti mana kiyya teessee jaarsa keetii irraa hin dhalaa kaati irraa dhalu jirtu maal jettee natti hin dhaadattu. Malee ililliin rakkina biraa qabaatteeti miti. Komentiin waan irraa barannuus ni jira. Barnootas nuuf ta'a. Komentii isin nu barreessite kun barnootaasi gorsaasi waa hunda irraa ni fudhannaa nuti. Galatooma. Nuufis gorsuu jirtanii barnootas nu kan nu jirtani. Garuu nam tokko tokko nama waan akka kiyyee qunnamees ni jira sana keessattis. Ana qofaam nama hedduutu dhalaan jidduu seentee bultii isaa kalaa jirtu meeqaa jira. Bultii kala diiguu jirtu meeqaa jira. Dhalaan diina. Dhalaan fira itti fakkaatee mana seenteeti diina sittaati mana makaa keessa. Akkasii garuu yoo abbaan jaalate duraan maal dho'isaa? Yeroo dachiin nagiyaa sanuu yeroo dachiin nagiyaa sanuu Fatiyaa jaaladde maal fidda naaf taati naaf fuudha yoo jees isaaf fuudhaan hin fuudhu isaaf taanaan naaf taati waan isaaf ta'e naaf ta'a. Kabajaaleen naa dhabdus inni jaalannaan naaf taati. Inni barbaadu jechaati immoo isin albee lallabii baariin jaaladde jii jecha anaan quban qabu jecha filmiin irratti dalagu jiran kanaatu naarsu jira. Maal akka jibaa jechuu jira. Waan biraan jenne maaliif nakka jibaa? Yeroo dheeraa kana maal akka jiba? Yoo jaalate liliin nama isaa bulfata. Naa taatu wajjin jiraadha naan qattuun hin deema. Sammurteen tiyya. Akkasii daawwattoota kiyya. Garuu viidiyoon gaddarratti warra natti artanis dhiifama naa godha. Anaaf balleessi. Maaliif hin balleesse? Dhugaadha. Yeroo takka takka miira keessa galeeti. Xiqqoo aaraas ni jira. Hinaaffaanis ni jirti. Saniifiin miira keessa galeetiin hedduu iyyee lallabeellee dubbadhe. Dhugaadha. Jibbaa isaatiif miti. Jaalala isaatiif abbaa mana fayyanii jaalala akkasumas. Garuu naaf balleesse dhiifama naa godha. Anis jaaladheetii miti. Waan na shakkisu jiru ni jira. Saniifiin iyyuu jira daawwattoota kiyya. Narrallee ilaalina. Warra na gorsitanis galatooma. Garuu ammas waan isin dhaamu haqni ni baha. Turus ni baha inni. Inshallah haqa kiyya rabbiin haa baasu hin jaan. Haqni kiyya hin baane rabbiin haa baasu haqa kiyya. Yeroo san immoo waan hin jawaanuu hin beeka. Warra achiin rabbiin haa godhu. Rabbiin kiyya haqa kiyya ni baasa jechuun abdii qabaan. Angasittuu inshallah bismillah. Ittis deebi'anii waan kanas baharitti deebi'anii qoraddaas hin qabu. Garuu hedduun nakka jibusaas na arsu jira arras borus. Silaa dhugumaan na dhufee dhugumaan deemee bahar. Dittaan qabuun waan ni jaallatanii jaaladdaaf. Maaliif kabajaa isaan qaba jaalala isaatiin qaba waan ni jaallatanii ni jaaladdaaf anis. Daawwattoota kiyya akkanaatti isinirraa illee dheeradheetiin jira. Waan hangana isiniif ibsaa jettinas bahee Fatiyaa bultii teessii laaqu jira. Sii dubbii barbaade bahaaree dubbachuutti hin jiru. Siitu dirqiin bahaara akka illee godhu jirta. Akka fuudhu godhu jirta. Siitu dirqiin dubbii barbaadu jirta naan jechu jirta. Dirqii barbaadetti nimti. Dirqii barbaadee dhalaan akkamitti jaarsisee dirqii barbaadee akka fuudhu gooti. Waan duraan yoo inni keessaan qabaatin har'a jaartiin dubbii naggote jee namni fuudhus hin jiru.
garuu ani akka yaadetti akka biraati. Garuu galatoomaa isinillee karaarraa illee na deebistanii gorsallee naaf taatanii na gorsitanii galatoomaa obboleeyyan kiyya kadhalaa kadhiiraa naaf jiraadha. Isinillee dhiifama naa ta'a. Yoo isin natti aartanillee dhiifama naa godha. Ani isinitti naaru wallaahi. Maaliif koomeentiin teessan naaf barnoota naaf gorsa waa hedduun irraa baradha. Baga naa barreessan. Arras borus isinin itti naaru isiniin galatoonfadhaa hedduu. Hangam takka bultii teenya barbaaddanii hangam takka akka hojii jiraannu barbaaddanii nan mul'isu jirtanis. Inshaallah bizna rabbiin khayrii haa godhu. Du'aa innaa jabaadhaa hordoftoota kiyya isiniin jaaladha isiniin kabajaa naaf jiraadha. Inshaallah bizna viidiyoo biraatiin hanga walitti dhufnu. Assalaamu alaykum.